Akkam jirtu hordoftoota keenya Kuush Elektirooniksii Shooppii jedhamna kan argamnu Finfinnee Boolee Madaalamaa gama Oromiyaati. Laaptooppiiwwan garaa garaa nu biraatii argattu kan akka HP, kan akka Lenovo, Microsoft Surface, Dell, Core i5, Core i7, Core i9 gaming laaptooppiis nu bira jira. Pavilion, Elitebook, Probook laaptooppiiwwan gosa barbaadanii nu biraatii argattu. Inchi warra gaafataniif inchi 13.5 kaasee inchi 14 inchi 15 biiroowwan garaa garaaf egaa akkuma beektan samoona kana yerootti barnoonni jalqabu waan ta'eef qarshii barbaadanii nu biraatii argattu. Laaptooppiin gatii xiqqaan meeqa warrattaniif qarshii 20,000 kaasee jira yeroo hundaa 20,000 hanga 30 gidduu xiqqoo slightly used dha Dubai used 30 hanga 40 akkasuma 40 hanga 60 hanga 80 gidduu jiru warri jiran garuu hundi isaanii haaraadha. Modeela barbaadaniin nu biraatii argattu. Fakkeenyaaf kan akkasii yeroo argitan chippii Pavilion jedhama. Core i5 generation 10ffaadha. 11ffaan jira, 12ffaan jira, inchii 14 jira, inchii 15.6 jira. Giraafiksii Nvidia dha yeroo baay'ee qaban. Iris Xs dabalatan ofirraa qabu. Laaptooppiiwwan baay'ee jaallatamoodha. Gaming laptop softweeriin garaa garaa architecture design gochuudhaaf warri fayyadamtan kun as jala jira akkuma argaa jirtanii. Bilbila keenya duwwaa 91159 duwwaa 7 irratti nu bilbila. Laaptooppiiwwan garaa garaa nu bira argattu. Laaptooppii qofa miti bilbilawwan garaa garaas nu bira argattu. Galatooma.